Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirtu nagaa keessanii fayyumaa alhamdulillah nagaa fayyaa kooti isinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. YouTube irraa badeen jira magaruu dhufeen jira. YouTube irraa badus keessaan jira. Erga keessa WhatsAppidhaan maalii walirraa binnee gurguraarraa isin deebisaan jira. Inchi 32 illee qabdi TV inchi 32 qodaa guutuu wajjin qabdi obboleettiin keenya Saawudii irraa teessee ajajattee maatiidha. Nabra gortee fudhattee galtee jechuudha. Meeshaa sii kana minxaafii firaashii isaa tiraasii isaa walumaa galatti guutuu isaa jechuudha. Na yoo an hadhani viidiyoo isaa gadhiisaa malee gaafuma sana waraabee garuu hadhan sagalee irratti dhaara. Video sana waraabee kee dhiisuun natti toluu gadhiisuu natti toluu didennaan gadhiisaa jira jechuudha. Akkasii TV inchi 32 kun yeroo hammaa nu bira magaalaa Jimmaa keessa kan bareedaadha jedhamee gurguramaa jiru keessaa jechuudha. TV'n kuni namoonni tokko tarii gatii TV an isinitti mutee gatii meeshaalee hundumayyuu tarii isinitti yeroo qannasu meeshaan sun waan oriijinaala hin taane wayii isinitti fakkaata. Garuu sun akkasii miti. An bakka jimlaatiin fuudhaa dambanyaa gatii ta'eenaanis ta'eetiidhaan naa kennu. Kanaaf gatiin qannasa malee qodaan sun kwaalitii ta'uu dhiiseetii miti. Kana naa hubadhaa namoota keessaan na gaafattantu jiru. Namoota illee akkas jettutu jiru jechuudha. Kanaaf an adda isinii baasuu barbaade akkas akkuma argitan dabil gilaasiidha. Walumaa galatti qodaa guutuu wajjin dabil gilaasii jechuun dabil iskiriiniidha. Qodaa guutuu wajjiniin birrii 24,000 wayiin bitame jechuudha. TV'n kuni akkuma isinitti mitariitii gatii yoo qannasee waan qodaan sun gadi bu'aa namni isinitti fakkaate fakkaate yeroo hunda nan dubbadha. Akkas inshaallah garuu akkas miti. Anna akkasii ammas illee irra deebi'ee namoonni ajajachuu barbaadan egaa ajajadhaan jedhanii namoonni immoo dhuftanii keessaan YouTube miidiyaa irratti akkas jettu maal argachuu fooloo sheerii laayikii argachuu jettanii keessaan immoo namaan deebistanuu dhugaas namoonni seenee dhufne ምናምን jettanuu inshaallah amrii kulli isinimaaf rabba laaffisu isiniin jedha. Anamma rabbina laaffisetti ergaa keessan kamiyyuu deddeebisaan jira oolus bulusii achumaanis illee isiniin deddeebisa jechuudha. Namoonni imoon bilbiltan bilbilinaa sagaleenaa kaa WhatsAppii. Namoonni WhatsAppii hin qabne immoo dirqamuma imoon waliin haasa'uu qabna gatii ta'ennaan imoon bilbiluu qofa miti sagaleenaa kaa bilbiluun haalli namaa mijatu sagalee keessan immoo dhaggeeffadhee isinii deebisa jechuudha. Akkas inshaallah. Egaa yeroo hammaa kana birraadha biyya keenya meeshaan hundi wanti hin dabaliin hin jiru jechuudha. Sayyitu yeroo tokko dabalee dhiisee haa ta'u guyyaarraa guyyaatti daddabalaara. Utuu dabalee immoo akka barbaadaniin jiraate haa ta'u hin jiru meeshaan seenaa hin jiru baay'inaanii makiinaan naafxaadha maal jedhee tarii awwaaxa'uu fi dideennaan deemuu dhiise ta'ee akkuma isaa hin barree finfinneedhaan meeshaan galaan jiru sirriitti. Meeshaa tokko finfinneedhaan yoo ajajan torbii tokko maal 10 waan akkasii booda jechuudha kan inni nama qaqqabu makiinaan hin jiru gariin meeshaa iyyuu hin badaa yoo barbaade na akka tokko ta'eera jechuudha. Birraan baranaa maashaallah bunniif barbarreenis tariitii akkuma gatiin ol ka'eefetti maashaallah godhateeras bunnis barbarreenis jechuudha. Kana keessa ta'ee hin beekne namnis baay'ee tokko waa bitaaraa qodaan hin argamu hin dabale sayyoo gatii qodaa bakkuma waliirra dhaabbatanii himuun baay'ee tokko nama rakkisaa ta'eera jechuudha. Hadda fakkeenyaaf namni yeroo waa bitachuu jedhu onlaayiniidhaanii hadda gatii gaafate guyyaa 2-3 torbii tokko boodaan akkasii maallaqa erga yeroo isin maallaqa ergattanutti gatiin qodaa bakka gaafa sana dubbanne hin jiru. Egaa yoon akka carraa ta'e gatiin gaafasii akkasii miti dabaleera isiniin jedhee na hubadhaan isiniin jedhaa. Ganna eeyyeen qodaa nama ta'e dafee hin dabalu. Birraa kana garuu ganamniif galgalli tokko miti jechuudha. Dabaluu qofayyuu miti akka barbaadaniin hin argamu qodaan. Akkas inshaallah hordoftoota koo hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura.